Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii Gooftaan keenya yeroo qabnu irratti sa'aatii kana dabalee guyyaa har'aatiin yeroo kanaatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufinsaa waa'ee gaa'ela saala wal fakkee yookiin immoo gibra sadoom yookiin immoo 666 yookiin immoo mallattoo Luusifeer jechuu dandeenya. Kutaa 6ffaa keessatti kan walitti ilaallu mata dureen barnoota keenya ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irra kan jiru isinii dubbiseetan gara barnoota keenya guyyaa har'aa itti dabarra jechaadha. Innis akka eeyyama fooniitti kan jiraataniif waan foonii ni yaadu. Akka eeyyama hafuuraatti immoo kan jiraatan garuu dhimma hafuuraa yaadu. Waa'ee foonii yaaduun du'adha. Waa'ee hafuuraa yaaduun jireenyas nagaadhas. Waa'ee foonii yaaduun Waaqayyo biratti immoo loladha. Waaqayyootiif seeraatiif hin bitamani. Bitamuus immoo dadhabaniiru jechuudhaan kaa'ee jira. እንደ ሥጋ ፈቃድ ለሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉ። እንደ መንፈስ ፈቃድ ግን የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድም ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ሕግም አይገዙም መገዛትም ተስኗል jechuudhaan warri fooniin deddeebi'an yaada foonii qofaa ilaalu. Warri hafuuraan deddeebi'an immoo yaada hafuuraa qofaa yaadu. Warri fooniin deddeebi'an seera waaqayyootiif bitamuu hin danda'an. Seera waaqayyootiif bitamuun hin danda'amu. Waa'ee foonii yaaduun du'adha. Waa'ee hafuuraa yaaduun immoo jireenyadha jedha. Mee yaada kana qabadhaa isinis dubbisa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5 kaasaa hanga 7 dubbisa. Dhimmi amma asitti kaane kun namoonni baay'een hedduun isaanii rakkina isaanii irraatii kan ka'e yoo miseensa keenya taatan qarshii amma kana isinii kenna. Waan akkasii argattu, mana argattu, konkolaataa gaarii bitattu, gamoo ijaarrattu, qarshiin isinii kennama jedhamanii rakkoo isaanii irraatii kan ka'e waaqa isaanii ganuu otoo hin fedhin, ganuu otoo hin barbaadin, fannoo isaanii kutuu otoo hin barbaadin, haadha isaanii qulqulleetti duroo maaramii ganuu otoo hin barbaadin, kana qofaatiin kan ganan jiru. Beekanii immoo otoo beekanii qaama kana 666 yookiin immoo gibra sadoomiitiif miseensa kan ta'an jiru. Egaa rakkoo inni fidu haasofnee kan fidnu miti. Bifa chiipsii yookiin immoo waliin moqqoxaaxaraa kan jennuutiin irree keessa kan awwaalamu. Qaama irratti bifa niqqisaataati.
wangeela irra ejjechuudha. Wangeela kakuu haaraa kakuu moofaa otoo hin taane walumaa gala gaafa dhaqanii miseensa ta'an guyyaa har'aa kanaa qabee Kiristoosiin ganeera. Yaa seexana sittan bula itti waamamni koo kan keetidha. Kiristoosiin hin amanu siinin amana sittan bula jedhanii kabaja isaanii salphinaatiin jijjiiranii seexanaatiif ifaan ifatti miseensa ta'uu, of kennuu, of laachuu, mucummaa Sillaasee ofirraa kaasanii mucaa daabiloos ta'uu, hojjettuu daabiloos ta'uu, garbittii yookiin immoo garbicha daabiloos ta'uudha. Yoo kana goote akkuma beekamu akkuma shakkitoonni jalqaba nama gaafaa inni amantaa isaa ganu fannoo kee kutirtiin jedhanii isaan kunis fakkeenyuma kanaan fannoo kuchisiisu, wangeelarra ejjechiisu, chaappaa yookiin immoo mallattoo godhatanii badam yetaattame maayitam lukaan dhiiga irra dhiigni kun dhiiga maalii haa ta'u kan namaa ta'u wanti beekamu hin jiru. Hanga dhiigaatiin cuuphamu. Hanga dhiigaatiin cuuphamu. Dhiigaatiin kan cuuphaman jiru as keessatti. Iccitii baay'ee qaba, adeemsa baay'ee ta'e qaba. Kun hundi maaliif jennee gaafa ilaallu kabaja fooniitiif, ulfina fooniitiif, badhaadhina fooniitiif, jireenya har'a dabartuuf, faayidaa har'a dabartuuf, konkolaataa har'a argatuuf, mana har'a argatuuf, gamoo har'a argatuuf, lubbuun bara baraan Si'ool keessatti gubattu hoo maal taati? Lubbuu isaaniitiif hoo maal yaadan? Jennee gaafa ilaallu badiinsi, nagaa dhabuu, of wallaaluu jechaadha. Ammas namoonni tokko kana dubbii kana jecha kana balaaleffachuu danda'u, mufachuu danda'u. Mirga keenya jechuu danda'u. Dhuguma mirga isaaniiti. Namni tokko waan barbaade ta'uun mirga isaati. Waan barbaadne gaafa raawwannuuf waan taanu keessatti immoo mirga warra kaanii yoo itti buune seeraan akka nu gaafachiisu beekuun barbaachisaadha. Naalbaata har'a tasaarra kana waan ta'aniif qaamni isaan dhorku jiraachuu dhiisuu danda'a. Seerota lamaan bulla, seera Waaqayyoo fi seera namaati. Namni seera Waaqaas seera namaas kabajuu qaba. Isaan kana lachanis immoo kan hin bitamne immoo seera Waaqaatiinis seera namaatiinis itti gaafatama. Ifadha jecha. Kana waan ta'eef qarshiif jenne miseensa 66 warri ta'an, konkolaataaf jenne miseensa 66 warri ta'an, qaama kamillee haa ta'u qaamni kamiyyuu dhaabbannee yaaduun barbaachisaadha. Yoo Waaqayyo kana keessaa na baasi jechuu qaba. Imimmaaniin boonyee gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Seera Waaqayyoo diigneerra dhiifama naa godhi jechuu qabna. Dheekkamsa kee jalaa na baasi jechuu qabna. Dammaquu qabna. Of eeggachuu qabna. Hubachuu qabna. Eenyumti Waaqayyoon wallolee Waaqayyoon mo'ate tokko illee hin jiru. እግዚአብሔር ጋር ተጣልተው እግዚአብሔርን ያሸነፈ አንድም የለም።
እግዚአብሔርን ይዞ ግን ያላሸነፈ አንድም ሰው ስላሌለ እግዚአብሔር ውጪ የምናደርገው ትግል በእግዚአብሔር ላይ የምናደርገው አመፃ የማይጠቅመንና የሚያጠፋን መሆኑን የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያመጣብን መሆኑን ለብር ለገንዘብ ብለን ለዚህ አውሬ አባል መሆን እንደሌለብን አስረግጬ እነግራቸዋለሁ። ጀለሙሬን ስልጥም ሶዳ tokko malee gara eenyummaa keessatti deebi'a. Waaqa keessan miitaniit gaddisiistaniit mufachiistaniit የዋቀዮ ለዴቢስ ለንዴቢያ ጀዳ ዴቢያ ገረ ከራኬ ዱጋት ለዴቢስ ጀዳ elmoo keenya taasisi jedha. Nama na godhi jedha. Gara isaatti boo'aati. Waaqayyoon dhiifama gaafadhaa gaabbii garaa furmaan isaa kana qofaadha. Dhoksaanis ifattis warri kana kee jirtan sochii kana gochuudhaaf qarshiidharraa gamoodharraa isin faana awwaalamuu hin danda'u. Gamoon keessan, qabeenyi keessan, birriin keessan, beekamtiin keessan wanti isin irra biyya lafaa irratti argattan tokkollee isin hin fayyadu. Gannati isin faana galuu hin danda'u. Gannati isin galchiisuu hin danda'u. Qarshiif jettanii amma kan argattu kanas ni laatamaa isa jedhu kan hubattanii si'ooliitiin akka hin galle barnoota keenya kutaa 7ffaa keessatti immoo kallattii ittiin 666 otoo hin beekin miseensa taanee kiyyoo 660 keessa ittiin galu kallattii ittiin otoo hin beekin miseensa 666 taanee kiyyoo seexanaa kana kee ittiin galu kutaa 7ffaa ittiin laallu.